akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u ani nagaa kooti. Haar'a waa tokko isinitti agarsiisuu barbaadeen yaa namoota tokko ni barbaachisa warreen na barbaachisa jedhan obbolaan wantoota gaarii tokko barachuu barbaadan waan baay'ee jiraniif sheeriin godhaaf asumaan jedheen silaan hojjedhaa jedhee isinitti agarsiisuu barbaade jechuudha. Yoo qopheessee raawwadheen isinitti agarsiise. Ajja qopheeffachuu barbaade ajja giddu galeessa godheen hojjechuu barbaade jechuudha. Yoo maaltu nu barbaachisaadha malee namni qopheessu wallaaleen jira yaadu garuu maal nu barbaachisa normaali isa jedhamudha. Kun akkuma argitan bifa 12 wayii qopheeffadhee jira. Amma 10 wayiitu deemuu dandeessu 16 17 sanaa olis. Ana mas keessa abishiin qabu kikki hatara yookiin beeqila dabaluu dandeessuun qabu as keessa jechuudha. Maaliifii caalatti daa'imaaf isa jedhamu yaadanii daa'imaa kan barbaachisu jedhanii xaafii diimaadha, misingaadha, xaafiidha, atara hadiidha kan barbaachisu jechuudha. Lawuziidha sirriitti kan daa'imaaf hin barbaachisa jedhanii waan jedhaniif isaan kana irratti immoo dabalata waan biraa daddabalee jechuudha. Akkuma argaa jirtan atara hadiin gara sitti ol fuudheen ture toonaa sa'u inni kun immoo diimaa atara biyya keenya jechuudha. Inni kun atara faranjii maanna shumburaa jechuudha. Shumburaa dhalachuu garuu adii fi kan biyya. Inni kun immoo misingaadha. Misingaa wal makaan bitee qoba lakkoofsaa malee maasiin hin godha. Garuu diimaa bichaa yoo gootan maal taasisetanii muuqitu sin jalaa gara gurraacha wayii deema. Kanaaf wal makaa bitattu asitti ruuziidha. Misiratutti nama biyyoo seenaatti ruuziidha jechuudha. Asitti qamadiidha. Qamadiin amala maaliitiif itti dabalattu seetanii amala muuqiin akkasiin furdatu muuqii garbuu baay'iftanii ajjaa baay'istan laqeqqe'annaa danfii naamna jedhu waa biraaf miti. Asitti suufiidha. Barbaachisa daa'imaa jedhame. Sirriitti garbuun dirqama ajjaa keessatti bakka ajjaa faana ittaaneesuma jedha xaafii. Ho'iseen hunduma isaa tokko tasaa yeroon ho'isu eelee biddeetti ho'ise waan ta'eef namni jenne kun talbaadha. Iddoo kanatti immoo misira kikkis dabaluu dandeessu difiniitu bareedduudha gaa. Atara kikkis dabalachuu dandeessu dhiisuus dandeessu. Duuda isaa ta'u kikkis asitti lawuziidha. Asitti ajjaa sana jechuudha. Ajjaa maqumti isaa ajjaa ta'e jechuudha. Akkuma argitan qamadii faana wal fakkaata. Adda baafachuu dhiisuu dandeessu warreen qopheessitanii hin beekne duraan otoo hin qopheessin biyyaa baatan amma ajjaan maal akka ta'e tarii maatiin kan qopheessan isin hin beektan. Asitti xaafii wal makaadha. Diimaa fi burree jedhama. Asitti boqqoolloodha. Sirriitti seensise maaliif? Dheedhii amala dheedhummaa qabaan sirriittoon seenne boqqoolloon jechuudha. Akkuma argitan akkana 12dha jechuudha. Yoo atarattan dabala bargix isaan kun 12 jechuudha. Atara kikki kun shumburaa bifa lama. Adiiturraa gaariidha daa'imaaf jedhame adii isaa jechuudha. Garuu lachuu walitti qiqqice. Asitti suufii lakkaa'uu dandeessu misingaa bifa afaffaarra jirra. Ruuzii 5 qamadii 6 suufii ajjaa xaafii baqa isaan kanaa jechuudha. Sirriitti hubachuu qabdu. Isin fayyada baruudhaaf jechuun maaltu akkatti namu sirriitti baruu hin dandeessu. Ani amma kan keessa hir'ise abishiillee hin barbaanne itti naqu. Abishiin baay'ee bareedudha garuu furdisuudha qaafii hin urgaannaa dhugdan garuu anatu hin barbaanne. Abishiillee itti dabaluu dandeessu. Akkuma isin jedhama hatara kana fi baaqilaallee yoo dandeessan kikkiisaa. Achis jira garuu irraan qiqqice malee kun akka argitan kun ajjaadha. Ajjaa san normaal ajjaa jennu jechuudha. Jala isaa hundumtuu jira. Kan irraa qiqqice jechuudha. Xaafiinis suuraadhaaf saanota irra naqee malee jechuudha. Boqqoollonis kenna.
wanta irraa qopheessisiin agarsiisuun saanotatti nannaqe jechuudha. Anna inni kun 12 jechuudha. Akkuma argaa jirtanii 13 surma lakkaa'ame. Saanii gurguddaa 9 inni sun 4 13 qopheesse surma jechuudha. Ataraan 14 ta'a. Abishiidhaan 15 ta'a. Baaqilaatti dabaltan 16 ta'a. Okay, itti dabaltan jechuudha. Misingaa bifa lamaanoo lakkoofsan akkasitti 18 gochuu dandeessu jechuudha. Ani gin amma xaafii burreen fuudhee misingaa burree isaan fuudhee jechuudha. Akkasitti simfa barbaachisa. Misingaa diimaa bichaa hojjettan muuqitu gara diimachuu wayi gara gurraacha innaa danfee ka'e isin simatu biftisa. Nakasi daa'imaaf bifa jaawayii walitti dabalaa daakaa jedhamee akkuma isin jedhe lawuzii, xaafii diimaa, ataraa, shumburaa ajjaa mataa isaattiin garbuu misingaa isaan kana iddoo tokkotti odeessiftanii kana yoo argatan baay'eessaa daa'imni immoo yoo jaabooda yoo dhugan baay'ee bareeda ajjaa jechuudha. Kanaafan immoo sakaa ruuziitti dabalee noormaalii nyaatu miti nyaacha. Mi'aas waan ta'eef waan hundumaas keessaa argatu. Akkasitti qopheessee sheerii gochuu barbaade yoo sin fayyade warreen ogummaadhaan deemtan tokko akka jirtan beeka. Warreen barbaanne garuu nan galchu. Naan isiniin jedhu immoo beeka jechuu koo toon ta'an sheer godhachuu dandeessa. Kan qabdu irratti ogummaa kee dabalu jechuudha. Na kana jechuudha. Wargaa jirtan 13 guute ani suruma 12 jira. Atarafaan bakka 14 godhadhe jechuudha. Yeroo baay'ee garuu 17 akkana hojjedhaan. Yoo gisa baay'ee sitti agarsiisaan hojjedhan naan hojjedhu. Yoo agarsiisaa malee hojjedhu afaan bichaadhaan. Na video kana like share godhaa video ko share godhaa ijoollee biraatiif. Warri haar'a taasisan immoo seenatii subscribe godhaa maatii kotaa yoo barachuu barbaadan yaa ogummaa qabnu share walii gochuudha malee ani beeka jechuu koo toon ta'an share walii goonaadha. Warri hin barbaanne immoo keessaa unsubscribe gootanii bahuun mirga guutuu 99.9 qabdu jechuudha. Share gochuu garuu warri ilaaltan nu barbaachisatan share otoo hin godhin hin bahina. Isiniin jedha akkasiga. Nagaraachilla isaan kan hundumaa soree qulqulleessan maani shumburaa kana lamaan zim jedheen akaayitoon keessaan goorin shumburaa lama waan kaan hundumaa soreen dura qulqulleessan maaliif edda kaa'ame isinitti mul'atu baay'insaa dhagaan sa'uuki wanti ta'e. Shumburaa kana lamaan garuu tasumaan qicee akaayee jechuudha. Saafin keessa guurutti jedhee isinis yaada qabdan sheernaa godhaa kun himaa keessaaf illee jechuu dandeessu natti immoo fuulduraaf hin barbaachisa waan ta'eef akkasiin isiniin jedhaga. Atarri kun baay'ee hojii hadiin. Atarri normaali atarri burcuqqoo saddeet dhibba furii moo jaatu dhibba furii gaafadhe garuu yoo akkasitti gurgurama kiiloon beekan hin gaafadhu kan akkasii ani gabaadhaan bitaan ta'e burcuqqoo safsafaran jechuudha. Jaanatti fakkaata way saddeet birrii dhibba furiin. Anna akkasi yaada qabdan gaafii qabdan barreessuu dandeessuun isiniin jedha. Video koo daawwadhaa amma dhumaatti warri daawwattanii nama na jajjabeessaa jirtan yookiin immoo akkan video ergana jedhena fayyaduu barbaadan jechuudha. Amma dhuma laala erga saaqxanii isiniin jechuudha.